Arkabuni hordoftoota keebii qofsaalee jira jirtu jecha har'allee viidiyoo birootii walitti deebinee jirra. Turtii keessan akka xumura viidiyoo kanaatti na waliin godha. Warri chaanala kana haaraa taatan sabskiraayib gochuun erga miseensa taatanii booddee viidiyoo jaallattan laayik sheer koomentii gochuun firaa firiyyaa maatii waatiif sheer godha isiniin jedha. Egaa akkuma isin beektan shamarran keenya karaa tiktookiidhaan shoortii viidiyoo ani dhimma rifeensaa irratti akkamittiin rifeensa keenya uumama mana keessatti haala salphaa ta'eef gatii salphaa ta'een binni wanna keemikaalli ittiin baay'anii yookaan keemikaala adda addaa irraa bilisa ta'e hojjennee itti fayyadamuu dandeenya. Kan jedhurraa hedduun keessan jaallatanii karaa keessan gaaffilee garaagaraatiin na gaafatanii jirtu. Ani guutuu viidiyoo kana nu jedhu yuutuub chaanal irratti waan ta'eef as dhuftanii chaanalaaf erga miseensa taatanii booddee viidiyoo isin barbaachisu argattanii mana keessan keessatti tasgabbooftanii hojjettanii itti fayyadamuu dandeessu. Rifeensa ciccitu, rifeensa buqqa'u, rifeensa duubaan fuulduraan addarraa luluqqa'u bubuqqa'u hundumaa fi faayidaa guddaa kan qabu ofii kiyyaa kan itti fayyadamee faayidaa guddaa irraa argee jira. Hundumaa deddeebisee irra deddeebisee kan inni itti fayyadamu jechuudha. Kanan asirratti fidaati jiru. Egaa akkuma gubbaarratti argitanii guyyaa irraa wannan itti fayyadamee alooveeraa fireeshiidha. Alooveeraa fireeshiin rifeensa kamiifuu faayidaa guddaa qabedhani beektonni hedduun isaan irra deddeebi'anii kan gorsa anillee faayidaa isaa yerootti kanan argee irra deddeebi'ee itti fayyadamaa jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan diizaayiniin ittiin kukkutee kana fakkaata. Wanti nu barbaachisu tokkoffaan alooveeraadha. Lammaffaa irratti immoo viidiyoo keessatti isinitti mul'ata dhumarra dhufa jechuudha. Sigaa maxibishaa yookaan immoo roosmerii isa jedhamu wannoota sadii qofa akkanaan walitti daballee isinis immoo akkasuma waan kana mana keessatti tasgabbooftanii hojjettanii itti fayyadamuudhaaf wanti isin barbaachisu alooveeraa kiyya haala kanaan diizaayinii kanaatiin kukkutee qopheeffadheetii jira. San booda wanti barbaachisu distii qulqulluu ta'ee jechuudha. Distii qulqulluu ta'etti alooveeraa keenya haala kanaan kukkunnee erga naqannee booddee baay'ee alooveeraan kun eessatti argama jettan warri na gaafattan jirtu. Alooveeraan biyya alaattis keessattis ta'e mana keessatti illee biqiltuu isaa dhaabdanii kunuunsuu guddifachuu kan dandeessan suuqirraallee gabaa kamirraa gatii xiqqaadhaan bittanii kan itti fayyadamuu dandeessan yeroo ta'u itti aansuudhaan egaa waa sadan keessaa lammaffaa irratti kanan asirra fidee sigaa maxibishaa yookaan foon kan ittiin xabbasan sana alooveeraa sun ta'an roosmerii jedhama jechuudha. Waan kun roosmerii kan amma kukkuteetti naqaa jiru kun roosmerii jedhama. Fooliinsa baay'ee namatti tola. Namni kan hin beekne jirtu jedheen yaadu. Kunillee gabaa kamirraa biyya alaa keessatti kan argamu suuqirratti kan argamu. Isa kanallee akkasuma firii isaa yookaan filii isaa dhaabdanii mana keessan keessatti illee kunuunsitanii guddiftanii wantoota garaagaraatii fi kan itti fayyadamuu dandeessan rifeensaaf immoo faayidaa guddaa kan qabu jechuudha. Isa kanallee erga miicanii qulqulleessitanii booddee yeroo miicu viidiyoo waraabuudhaaf viidiyoo dheeressuu hin barbaanne miica erga qulqulleessee booda kun haala kanaan garuma distii sanaatti jechuudha. Amma alooveeraa sana wajjin walitti miiksii gochaan jira. Asuma wantan isiniin jechuu barbaadu ani wanna sadii qofan fayyadamee isin immoo akkasuma warroonni qurunfudii manaa qabdan qurunfudii yookaan mismaara jedhama arabiffaa ta'een yeroo itti aanu viidiyoo itti aanu irratti isiniif hojjedha. Isallee itti dabaluu dandeessu. Waa sadii walitti dabala kanan isiniin jedhee alooveeraa, sigaa maxibishaa yookaan roosmerii fi dhumarratti kunoo oliiv ooyiliidha. Kuni karaa tiktookiin kan isin na gaafattanii baay'inaan gaaffiin keessanii zayitiin kun maalinni naan jettanii zayitiin kun oliiv ooyilii yookaan zeenzeetuunii isa jedhamu jechuudha. Erga waa sadan kana walitti daballee booddee eessa kaa'een amma istoofirra jira jechuudha. Istoofirratti walitti sochoosaa walitti danfaa jira jechuudha. Viidiyoon isinitti mul'ata. As keessa gaaffii kan isinitti uumu jira jedheen yaadu. Wantoota dabalataa kanarratti dabaltanii fayyadamuu dandeessan. Yoo barbaadan qurunfudii itti dabaluu dandeessu. Yoo barbaadan immoo sigaa maxibishaa yookaan roosmerii kana gogaan isaallee ni jira waan ta'eef gogaa isaallee itti dabaluu dandeessu. Ani garuu har'a waanuma sadan kana walitti makee kunoo akkuma argitanii bifti isaaniirraanii giriinii yookaan arongaadiirraa gara kanaatti jijjiiramee jira jechuudha. Istoofiitti qannasee miidiyemiitiinidha. Ittiin baay'isnee ittiin xiqqeessine miidiyemiitiin jechuudha. Alooveeraan illee halluu kanatti hundi isaa haala kanatti jijjiiramee jira. San booddee istoofirra baasee lafa godha. Erga lafa kaa'ee erga qabbanaa'ee booddee kunoo bishaansaa kan alooveeraallee kan roosmerii yookaan kan foon ittiin xabbasan yookaan sigaa maxibishaa isa jedhamullee wal fudhatee kanaatti erga inni jijjiiramee booddee calaltuu yookaan
mashkalaa jedhanii arabifaanii isa kanatu isin barbaachisa. Kanaaf saayinaa qulqulluu maalii fi zayitii sana qofatu keessaa barbaadama jechuudha. Amma bishaan alooveeraa kan roosmarii kan oliif ooyilii yookaan zayituun sun walitti miiksii ta'e jarri wal fudhatanii wal fakkaatanii bifa tokkoon ta'anii jiru jechuudha. Haala kanaatiin keessaatii erga calalannee booddee dhumarratti qodaa xiqqaa qulqulluu ta'e kan zayitii kanaaf ta'a jettan qopheeffattanii itti naqachuu dandeessu. Firiijii keessallee yoo keessan hojjetattanii bakka tokkotti rakkoo tokko hin qabu. Torbeetti yeroo tokko jechuudha kan itti fayyadamtanii. Erga haala kanaan ta'e gara qodaatti erga naqattanii booddee daqiiqaa 30 erga rifeensa keessanitti dibattanii daqiiqaa 30 booddee bishaan qulqulluu fi shaampoo rifeensa keessaniif ta'uun irraa miicanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan bareedaa, waan gaarii, waan namatti toludha. Mana keessatti hojjetattu gatii salphaadhaan humna isiniin baasuu lifaatii giraatii xiraatii isiniin barbaadu itti fayyadama. Warri rifeensi dheerachuu didee, caccabee, ciccitee, yabbachuu didee, haphatee maal jettaniif amaloota garaagaraa agarsiisee isin rakkisu. Chaanaala kanarratti viidiyoo gadhiifamu hordofuudhaan yeroo yerootti akkam viidiyoo hojjedhee isinii gadhiisuu barbaadda wanni nuti fiiguutti fayyadamee faayidaa guddaa irraa argachaa jiru. Chaanaala kana jajjabeessaa sheer godhaa. Yaada keessan gaaffii komii qabdan koomentii irratti barreessaa isiniin jedha. Egaa akkuma argaa jirtan qodaa akka kanaatti naqadheetiin jira. Hedduu tokko kan namatti tolu ni furdata jechuudha. Wanti nama ajaa'ibu dhumarra yeroo taa'u ni furdata. Hedduu namatti tola. Rifeensa lallaafisuusaa akkam jedhee isinitti himuu baay'ee kan namatti toluuf das kan nama jedhu. Alooveeraa warri manaa qabdan qabaatan warri hin qabne suuqa irra jira, biyya keessa jira, biyya alaa jira. Afaan Oromootiin hargiisaa jedhama. Yaa'u kanarra gaheetiin jira akkaataa hojii isaa qofan hojjedhee erga miidhee